gaarummaan kee kaleessas har'as boris barabaraan itti fufee kan jiraatu yeroo hundumaa dinqii kan taate jaallatamaaf kabajama qulqulluu sodaatama ulfinaaf aangoo qabeessa barabaraan galatoomi mootii ulfinaa galatoomi abbaa araaraa galatoomi angafa nagaa galatoomi bakkalcha barii galatoomi leenca golgootaa kabajame siini farganne ulfaan siin namarraa taane ulfaan ayyama kennuuf ayyamame karaa kee karaan nuu ba'e karaa kee jireenyi nuu ta'e karaa kee dukkanni nuuf hibe karaa kee jaan keenya hiikame jiraanne namarraa siin taanerra galata baanne fuula kee dirra abeena serragaa gargaarsaa siyaa galatu mootii kabajaa siyaa galatu abbaa araaraa siyaa galatu namarraa si dhageenye miti miidiyaarraa si funaanna miti onnee keenya keessa jira gaarummaan kee gola keenya keessa jira tolli kee waan ati nuu gooten lakkoofsa keenya gararraadha lafatti si arginetu waan addaarra lafatti si beennutu waan addaadha kanaaf oolmaa kee dubbachuun nutti tola jechi kee arraba keenya irra guutuudha gaarummaan kee onnee keenya guutee jira kan eenyurra caala jaalalli kee kan eenyurra caala gaarummaan kee maqaa Yesuusiin siyaa galatu saba gargaarame saba du'a oole saba nyaatama oole saba billaan raafe saba awwaalama oole saba raafe jira warra raafe jira arraba raafe billaan raafe iyyuma raafe jawwee raafe tonqaa raafe mootuun raafe abdii kutannaa raafe beela raafe saba jiru si galateeffata galanni siif haa ta'u barabaraan galatoomi barabaraan galatoomi barabaraan galatoomi harka Waaqayyoo galatoomi irree gargaarsaa galatoomi. Egaa yeroo kana nu gidduutti argame sabni fuula keetti argame kun yaa Waaqayyoo kaleessa harka kee beekaa na gargaartee na dhaabatteetta oolmaa na biraa qabda jedhee gaarummaa kee baatee gaaffii isaaf immoo yaadaan si barbaaddachaa jira saba kanaaf furmaanni kan ta'u si biraa haa ta'u sagaleen furmaataa si biraa haa ba'u hiikamsi addaa saba kanaaf haa ba'u inni kallattii garaa garaan ajandaa qopheesse dhaloota kana burjaajessu haa qabamu abidda Yesuusiin haa qabamu sagalee kee fakkeesse sagaleen itti tasaasu sagalee riyyaa fakkeesse sagaleen itti tasaasu du'a malee jireenya kan of kiyaan qabne gadda malee gammachuu kan hin labsine faallessaan ijoollee qabu faallessaan humna sagalee kee faallessaan kaayyoo dhalootaa lafa jiru tasalphatu balleessuu malee jiraachisuu kan hin beekne ajjeesuuf muuxannoo kan qabu cabsuuf muuxannoo kan qabu salphisuuf muuxannoo kan qabu dhaloota baay'ee nyaatee kan bare dhaloota baay'ee salphisee kan bare dhaloota baay'ee karaatti hambisee kan bare boosisuu kan bare ajjeesuu kan bare dhiiga dhuguu kan bare cabsuu kan bare shillaasisuu kan bare hawaraanamu ganama kana hawaraanamu ganama kana hawaraanamu ganama kana mana keerraa waraaneera hojii keerraa waraaneera fayyaa keerraa waraaneera mul'ata keerraa waraaneera abjuu keerraa waraaneera dhala keerraa waraaneera gaa'ila keerraa waraaneera hundee keerraa waraaname shasadi waraanameere dabalime isa dhumaa waraaneera lallabamu fayya itu faarfatamu fayya itu galateeffamu fayya yeroo nafa sirkatti nu fayyadamu jalqabaa amma dhumaatti nu geggeessi gooftaa Yesuus ilma keenya ameen. Sagalee Waaqayyoo keessaa Saamu'eel isa lammataa boqonnaa 9:3 kaasee dubbisa. Mootichi gaarummaa Waaqayyoo akka itti argisiisuuf
maatii Saa'ol keessaa namni hafe tokkollee hin jiru jedhe. Hin gaafate. Ziibaan mootichaaf deebisee ilmi Yoonaataan tokko jira inni immoo miilli isaa lachuu naafa jedhe. Mootichi itti dabalees ani amma eessa jira jedhee hin gaafate. Ziibaan immoo inni mandaraa Loodibaar mana Makir ilma Ami'eel jira jedhee deebiseef. Daawit mootichi yemmus Loodibaaritti nama ergee mana Makir ilma Ami'eel isaa hin fichisiise. Meebbooshet ilmi Yoonaataan Saa'ol gara Daawit dhufe ulfina isaatiif hamma lafa ga'utti hin qoomma'eef. Daawit Meebbooshet hin jedhee innis ani garbichi kee kunoo asan jira jedheen. Daawit immoo sodaatiin ani abbaa kee Yoonaataaniif jedhee gaarummaa sitti nan agarsiisa. Lafa Saa'ol akaakayyuu keetii hundumaa siif nan deebisaa yeroo hundumaas maaddii koorraa in nyaattaa jedhe. Meebbooshet ani eenyuyyuuti gara ana garbicha keessa akka saree du'aa ilaalta jedhee hin qoomma'e. 3-8 dubbisee warra afaniif gaarummaan ayyamameera. Akka jedhe hortee Yoonaataan Saa'ol keessaa namni hafe yoo jiraate gaarummaa Waaqayyoo akkan itti agarsiisuuf gaarummaa koo miti. Gaarummaa mootummaa koo miti. Gaarummaa Waaqayyoo. Minaaf ayyamameera. Kutaa kana keessatti seenaa namoota 3 arginaa. Waa'ee Saa'ol, Daawitiif, Meebbooshet arginaa. Yoonaataan arginaa. Saa'ol kun mootii Israa'el isa jalqabaati. Yoonaataan immoo ilma Saa'olii. Meebbooshet immoo ilma Yoonaataati. Seenaa nama dubbisu seenaa Meebboosheeti. Meebbooshet ilma Yoonaataan. Yoonaataan ilma Saa'ol. Saa'ol mootii Israa'el isa jalqabaati. Daawit immoo Saa'ol booda mootii lammataa ta'ee Israa'el irratti isa moosifamedha. Kutaa kana keessatti waa tokkotu jira baay'ee kan na dhibu keessaa. Meebboosheeti namichi jedhamu kuni nama seenaansaa gatamee hafe. Nama namni hin beekne, nama firri hin beekne, nama eenyuyyuu hin beekne tokkotu barbaachi ta'eef. Seenaa keessatti akka dubbatutti lakkoofsa 5 yoo dubbiftan kutaa kana keessaa lolli Israa'el Filisxeem gidduutti lolli jabaan waan ka'eef guddiseen mucaa waggaa 5 baatteetu Meebbooshet kana baatteetu fidduu lafaan dhooftee cabsiteedha. Mucaan kun eega caccabe miilli isaa lachuu waan cabee mandara tokkotti gatame. Mana namicha tokkotti gatame. Namichi inni biratti gatame kun akkuma ituu karaa deemanii lafatti dhiyaatu tokkotti gatama wayii lafa mijataa taanaan yookaan mucaan kun asa taa'uu asi taa'ee haa kadhatu jedhamee lafa gatameedha malee haa gargaaramu haa tajaajilamu qaamni isa tajaajilu jira jedhamee miti. Guddiseen lafa inni irraa kufeetti gatteetu badde. Eenyu guddiseen caba waaqaan cabne mucaan kun. Cubbuun isaan cabsine mucaa kana guddisee cabse. Guddiseen immoo ishee kam ishee adaraa yookaan waadaa guddisaa fuutee cabse. Saa'oliif Yoonaataan immoo hin du'an. Abbaan isaan du'e, akaakayyuun isaan du'e, maatiin Yoonaataan Saa'ol guutummaan hin dhuman. Kan hafe mucaa kana duwwaan inni hafe kuniyyuu du'aaf jireenya gidduutti hafe. Rakkataas ta'e. Miidhamaas ta'e, beela'aas ta'e, baga lubbuu foon kee gargar hin bahin bagarra geessa. Jira garuu gatamee jira. Saa'ol immoo kan nama dhibu yoo jiraate bara lubbuun jiru Yoonaataan mucaa kanaaf seenaa gaarii tokko galmeesseera. Mee macaafa qulqulluu keessaa mootota Saamu'eel isa duraa boqonnaa 18 lakkoofsa 3 nan dubbisa. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 18 lakkoofsa 3 akkeedha. Yoonaataan akka lubbuu isaatiitti Daawitiin waan jaallateef kakuu isaaf hin gale. Kana malees
olo isaaf ofirraa baasee akkasumas uffata isaa billaa isaa iddaa isaa fi hidhata isaa mudhii isaa Daawitiif in kenne. Akka maali jaallate? Akka lubbuu isaa Daawitiin jaallate. Maaliin jaallate? Maalirratti jaallate? Yoom jaallate isa jedhuufi yeroon kun yeroo Daawititti jibbameedha. Saa'ol Daawitiin ajjeesuudhaaf eeboo qaratee kottuu kiraara naargu ta'ee isa keenyanitti maxxansuuf eebootti darbata. Eeboo Saa'ol jalaa baanaan immoo fakkeessee dhaqee qabsiisuu jedhee haadha manaa isaatti himee haadha manaa Daawititti himee haadha manaa Daawit immoo dara Saa'ol yeroo inni loltuutti ergu qabsiisee achitti ajjeesuu fedhu immoo mala maltii harkaa baafte kallattii ittiin Daawitiin ajjeesu barbaade Saa'ol Yoonaataan immoo akka lubbuu isaatii jaallate ana akkasan jedha diina simase keessaa Waaqayyo nama siif kaasu. Abbaan ajjeesuuf karaa barbaada. Yoonaataan ilmi koo jaallachuu irraa baasee dara hidhannaa mudhii isaatis billaa isaas waan ittiin lolu hundumaa eenyuuf kennedha? Daawitiif kennedha. Isa abbaan isaa jibbu jaallata. Lakkii Waaqayyo dhimma sirraa qabaannaan ikkoome karaatiin jirre karaatiin yaanne karaa sii godha. Amma dubbii kana kan naa gale borii Daawitiif Waaqayyo karoora baasee jira. Waaqayyo borii koof karoora qaba jedhi. Akkamitti jaallate? Akka lubbuu isaatti jaallate. Mee 19 lama moonan dubbisa. 19 kutaama kanaa 19 lama kenna. Saa'ol abbaan koo ajjeesuu hin barbaadaati. Borganama adaraa of eeggadhu. Da'oo tokko keessa dhokadhu achuma turii jedhe. Yoonaataan kan ajjeesuu fedhu abbaan eenyu kan dhosaayu ilaamee jiran waan abbaan hammeenyaan godhe tokko ilmi abbaadhaaf ragaa dhaqee sobaa ba'a malee ituu dura ta'e iyyuu hin agarre ragaa ba'a malee akkamitti abbaasaa faallesse ormoo libbeenne tokkoof dhaabata. Waaqayyo nama kee nama siif kaasu jedhe. Mi'aamen jedhame akkas maree Saa'ol manatti mari'atu akkaataan itti Daawitiin ajjeesuu barbaadu akkaataan itti karoora irratti baafa taa'ee dhaggeeffatee dursee dhaqee Daawititti hima. Kanaaf Saa'ol milkaa'uu hin dandeenye. Mee 20:14 immoo dubbisa. 20:14 dubbisa. Isuma kana saruraa Saamu'eel boqonnaa 20:14 isa kana gaa kutaa nama lallabuu ture. Itti fufees ati garuu amma jiru duwwaatti akkan hin duune gaarummaa Waaqayyo anatti agarsiifta utuu hin ta'in yommuu Waaqayyo diinota kee tokko tokkoon lafarraa balleessutti ati bara baraan gaarummaa kee maatii koo irraa hin deebisin. Ishee kana amen jedha. Ela birrii guddaa albuuda guddaa Yoonaataan meebboo isheetiif baankii kaayee sokke ilaa ishee kanadha. Ani nan du'a ati immoo mootii taate. Waaqayyo bara sii fida. Diinota si marse kana sirraa geggeesse. Waaqayyo guyyaa birmadummaa sii fida. Waaqayyo guyyaa mo'ichaa sii fida. Ati aangoo hin qabatta. Booshisa abbaa koo jalaa sin baata. Waaqayyo bara marcumaa sii kenna. Amman jiru duwwaa totoon taane yoon du'elle gaarummaan arrasii godhe anaan miti maatii koomnaa yaadadheetu waadaa kaa'ee du'e. Maqaa Yesuus Kiristoosin hammeenya tuun ta'in gaarummaa dhaalchisii darbi. Badii tuun ta'in ulfina dhaalchisii darbi. Kotta gaarummaa gudunfaafi. Gaarummaa tolii galuuf nama Waaqayyo dibe nama Waaqayyo keekarraa qabu nama Waaqayyo jarra kaateef karaa ta'e hinno seen golge jalaa baase gara dhumaatti akkeede hamman jirutu tuun ta'in annan du'a inni si waame dirree sii kenna inni si waame bakka sii kenna inni si waame barcuma sii kenna inni si waame qulfii sitti kenna inni si waame aangoo sii kenna gaafas mana koo yaadadhe
Saa'ol hin du'e, Yoonaataan hin du'e, ajjeesaas hin du'e, inni olchaas hin du'e, Daawit garuu mootii ta'e. Bara Daawit mootii ta'u silaa barcumaan mootii ta'u turan. Saa'ol mootii ta'e karaa Saa'ol ilmi isaa Yoonaataan aangoo argate tarii meebboo ishee jal'e ilma mootii kee dhalate silaa manni mootummaa isaa mala ture. Barcumni mootummaa isaa mala ture garuu cabee gatame. Warri falman hin du'an irraa sokkan hin gatame. Gaaf tokko Waaqayyo seenaa gaggalagalchiise Daawitin yaadachiise. Achi deebisee karaan irra deemee dhufe laganni ce'ee dhufe du'annoolee barcuma kana bira ga'e gaafa yaadachiisu lakkaa'e. Saa'ol akka du'e Daawit beekaa. Yoonaataan akka du'e Daawit beekaa. Amma iyyaafannaa jalqabe. Horsee Saa'ol keessaa namna fejiraalaa tarii dhokatee ituu barbaadu tokko argame. Baranaa ituu barbaadamtu lafa haallitti si gate, lafa rakkinnitti si gate, lafa chaalenjiinitti si gate in argamta. Sababiinsaa ajaji Waaqarraa ba'eera. Warri afan hambaa ta'ani warri afan hin argamu. Sila kanaafan dubbadhee ture mani bagan du'in rakkataayyuu ta'i, beelaayyuu ta'i, gatamaayyuu ta'i, firayyuu dhabi baga jiraatteen jedhe mani. Warri du'aniiru warri jiraatan garuu gaaf tokkoon barbaadamu. Nenam barbaadama jedhi. Dabalii adime asirratti baay'ee kan nama dhibu yoo jiraate ituu meebbooshet akka ta'ee jiru siibaan kaleessa ergamaadha. Har'a garuudha hojjetoota 20 ijoollee 15 qaban lama Saa'olis lama Yoonaataan ofii isaan qoota ta'edha. Nama 35 maasii abbaa meebbooshet oomishatee gootiraa dhaabee nyaata. Inni sun garuu gatamee caccabee barrandaa namaa taa'ee kadhata. Samiirraa beeksisi ba'e. Waa'ee keef samiirraa beeksisin ba'a. Mee waa'ee koof ajajin ba'a dhime. Dabadee dhiqaa. Hallelujaa. Waa meetuu iyyaafate namni jiru jiraannaan itti dhiyeenyaan kan beeku tokko jira. Inni immoo zibaadha. Maaliif qeejaraa dhaalee jira kaa. Gaafa gaafatu zibaan gaafa gaafatamu akkuma dhufeen tokko jira. Inni immoo miila hin qabu. Miila dhabuyyuu malee baga jiraate. Nama si biraan baga jiraate. Baga hin du'inate. Baga irra geessee. Guyyaan kaleessaa arratti si dabarsiteetti harri immoo itti boritti si ceesifteetti dhimmi kee immoo inni si ilaallatu immoo guyyaa borii ketaa si eegaa jiraadha. Itti galaarta malee kee asokkaarta miti jedhime diinni kee kisaareera jedhi. Ati ergamaa kisaarta dhageesseen kisaarii jedhime. Daawiti aangoo argate lafitti noo'ine nyaati garaachatti noo'ine seenaa kaleessaa taa'ee yaade. Imaanaa yaadin jiru meebboo Saa'ol Yoonaataan du'eera bakka. Inni du'eera dheedhiimne ergaansaa jiraataadha jedhee jireenyatti godhe. Namichi tokko gaaf tokko akkas jette bara Yoosef mana dhaagale. Yoosef obbolaan ammeeffameeti kan mana dhaagalee abjuu hiike ishee tokkoon guyyaa 3 booda fannifamta jedhee kan lammataan immoo si faradameetu mana mootummaatti deebiteetu gooftaa kee gargamtaa jedhe. Ati garuu gaafa chii baatu na yaadadhu jedhe. Kun jecha guddaadha. Maaliif jennaan obbolaa gurguri. Mirga wabii hin qabu. Biyya sana keessaa nama Yoosef jedhamu namatti beeku hin jiru gurgurtaan dhaqe. Mootummaa biyyaaf alagaa. Maneedhaa sanaaf alagaa. Seera biyyattiif alagaa. Yoosefiif kan biyya sana keessa jiru tokkoof tokko Waaqayyo qofaadha. Nama sammuu keessaa qabu waan hin qabneef namitti yoo baate maal ta'e? Namitti hin baate gara isaa yoo dhanne gaafa guyyaan ga'u hin dhufe. Gaarummaa itti agarsiisuun barbaada. Eenyuuf jedhee jira?
Se eenyuun jedhe Meebbooshetiin hin beeku. Eenyuun hojiin Daawititti mul'achaa kan jiru sammuu Daawit keessaa haasa'aa kan jiru waa'ee Yoonaataani malee waa'ee Meebbooshet miti. Yoonaataan yoo lubbuun hin jirre gaarummaan isaa garuu sammuu Daawit guutee jira. Jaalalli isaa garuu laphee isaa guutee jira. Onnee isaa guutee jira. Amma kanaaf Yoonaataan fedhee gaarummaa maal ta'a? Agarsiisuu barbaada. Abbaa kamis haa ta'u maalis haa ta'u hortee Yoonaataan Saa'ol kiyaa nama maallaa godha nama naaf daanna Ziibaan qabeenya sooromeera dhaaleera waan ta'eef Meebbooshet gara mootiin gushee hin barbaadu achitti hambisuu barbaada acuu inni immoo cuuqqa'ee haali ashkarii mootii ta'e namatti hin fuudhin ta'a. Sila garbicha amma garuu ijoollee kansaa ijoollee 15 isarrattu hojjetoota 20 qacaratee nama 35 maasisaa oomisha ta'a. Arkitettu dura ashkariidha. Kanaaf namichi kun amma Meebbooshet dhufeennaan mooraalee isa kamiin gadhiisare amma mee barana adadatti ba'aa hin mul'attaa dhimmi keessa hin mul'ata. Adada ba'aa inni si qabe gassi dhiisaa dhimmi kee qabamees gadhiifama. Atis gadhiifamtaan dhimmi kees gassii dhiifama. Minam baay. Akkasan jedhaan baranaa iddoo dhokatte sanaa hin mul'atu. Iddoo haalli si dhos, iddoo seeqani si dhos, iddoo rakkini si dhos hin baataa. Jiraa innaan jiraa maaliin qabu? Inni immoo rakkina isaa odeessuu jalqabe asi. Akka maal hin taaneef akka hin mul'anneef akka ati hin mul'anneef illee hololli hin jira. Akka ati hin dabarreef illee kiyyoon jira. Danqaraan jira. Garuu inuma dabarta. Inuman darba dibe? Inuman darba. Waaqa murteesse dibe? Waaqa murteesse. Dabalee dhiqaa. Waaqa murteesse. Isee mootii barbaade maal ta'a saggootti baatee naa geesse. Hin barbaadu eessa akka jiru beekamu. Warra iddoo isaanii malee ta'anis rakkisamee Waaqayyo sirraa galala. Warra kan isaaniitu hin ta'in kan keetti ati kan kee dhabdeetu boossu ati kan kee dhabdeetu beeloftu. Warra kan kee fooni can eebba kee buddee kee guddina kee warra qaban harki Waaqayyo harkaasii badhawe. Jira maaliin qabu? Kottaa waajjira. Yesuus cabseen baasan dhaloota jedhe. Kottaa waajjira. Waaqayyo boo'aan kobalchiisa jedhe. Waaqayyo na baasa jedhime. Fira gamasii dhiisii, fira gamanaa dhiisii, fira oliitti dadhuu inni abbe yoo barbaade galaana qadhodhee sii dhaaba. Inni yoo barbaade qaxxadha. Gargaarsa tokko hin barbaadu. Jaalala abbummaa si tajaajila malee jaalala firoomaa si tajaajila miti abbaan kee. Mina geessa jedhime Yesuus. Dabalee dhiqaa. Irkattummaa biraa dhiisaa. Hingaa Waaqayyo of danda'a. Of danda'ee of danda'uu isaa nutti agarsiise argine. Ne Waaqayyo waa'ee koof of danda'a. Karaa inni irra si deemsisu hin beektu deemtee of agarta. Ilaa akkaataa akka si jiraachisu hin beektu jiraattee of agarta. Siin geessu gola namaa dhaqee sin naabu. Kajeeltuu barrandaa namaa sin godhu. Kiisii namaa kee abuusii sin funaansisu. Obsi dandeessisa abbaan kee. Jaalala isaa barraan mi'aa isaa barraan amma amala Waaqayyoo baruu dadhabne rakkanne baay'een keenya dee yaada. Amala Waaqayyoota amala namaa nutti fakkaate. Amala Waaqayyoota amala firaa nutti fakkaate. Amala Waaqayyoota amala addunyaa nutti fakkaate malee isa jechuun isuma jechuudha. Ameen jedhame. Kaleessas har'as boris bara baraanni isuma sana. Kaleessa gargaaramtee taanaan hammas inni isuma sana. Kaleessa si tajaajileera taanaan ammas isuma sana. Ne Waaqni koo isuma jedhi maala. Haarummaatti agarsiisu fidan gaafa fidan har'aa jalqabe ati bara baraan maaddii koorraa nyaattaa jedhe maalirraa jalqabe maaloo maalirraa jalqabe buddeen irraa jalqabe namittiin maal labdeerti maaliin miidhamte
maaliin hubamte waa'ee wayyaatti uwwisuu waa'ee barcuma kennuu kan biraarraan kaaneen maal nyaattaa maaddii gorraa maal taata maaddii urraa insonne inaramne maalin jenne namni harkarra kaamnee fi qubilla kaamnee fi hacabcaabiin hin jiru maaddii mootichaatti gashiya waadi fi narraa tablee awwaasittima yoo mootii isa walitti walii galte wanti lafaa kun rakasa yoo mootichaachi walii galte rakkinni biyya lafaa rakasa nama ammata dhukkubbii yoo taate namaaf bishaara yoo taate namaaf joonjii yoo taate siif immoo itti bashannanta amma isa guddaatti hirkannetti waan xinnoo guddaadha. Ameen jedhaa. Amma isa guddaa sanatti hirkannetti wanti lafa kanaa hundi ishee guddaadha. Mootii guddaa kanatti gaafa harkattu garuu maal korraa maaddii korraa nyaata yoo bara kan nama dhibu namichi kun namaan baatamee dhaqe eessa beeta mangistii maaliif ennaan nama cabsee gatee sira nama cabsee gatee namaan baatamee dhaqe sababa cabeef hin hafne intura malee kaasa dhaqee ollatti haleluuyaa kakuu nati ganama dhageesse waaqayyo machaa miti waaqayyo baacoo baaca miti waaqayyo kun isa jojja tokkoon lafaaf waaqa uumeedha kakuu nati ganama dhageesse yoo guyyaan isaa tureyyuu yoo barri isaa jijjiirameyyuu guyyaa tokko dhufee harka si qabee lafaa si kaasa ina beddelii kan waaqayyo hin hafu kan firaa hafuu danda'a kan hiriyaa hafuu danda'a kan goddanyaa hafuu danda'a kan atam jettee hafuu danda'a kan waaqayyo itti fufaa tutturus bobbolus inuma geessa infitansa barabaraan maaddii korraa nyaata ziibaatti galagalee lafa Saa'ol dhaqaaqayyuu isaati lafa Yoonaattaan abbaa isaati atis hojjetoonni kee dhaqaatii Meembooshetii qota akkasin jedha abbee isa gooftaa irratti deeme guyyaan dhufeeme ashkarummaatti deebisheetu gooftummaa isaa irratti ishii mul'isa isa mul'ata kee irratti gooftaate sadibata kee irratti gooftaate sakakuu kee irratti gooftaate sanessi jaalasiin jedhe sagaraa darbaa si dhowwate sa mul'ata kee nyaate sa jilba kee nyaate sa abjuu kee nyaate waaqayyo irratti si baasu jayee waaqayyoon gaa'e isheen cabsite badde abbaa baatirraa du'anii firri barbaadu hin dhibe gaarummaan barbaacha jalqabe gaarummaan waaqayyoo si barbaada sitta badu sitta tolu carraa qabdu kanaa waaqayyoo wajjin jiraadhu biyyi lafaa kun hin dabarti sobdee nama dhidhiitessiti malee ma dabarti haleluuyaa walii gadi waaqayyoo wajjin gaaf tokko waaqayyo seenaa gaarii si galmeessisa ameen jedhaa akkuma dhiwuun jiru bari'uu jira akkuma dukkanaa'uun jiru ifuu jira akkuma cufamuun jiru banamuu jira waaqayyo guyyaa fida waaqayyo guyyaa fida jedha haleluuyaa haleluuyaa namni hafe jira maalan godha gaarummaan itti agarsiisa warra rakkinarraa haftanii arrabarraa haftanii beelarraa haftanii jecharraa haftanii moortuurraa haftanii arra geessan gaarummaa waaqayyoo sin argata gaarummaa waaqayyoo mana kee hin argata in ambaadhiid dabalee dhimee haleluuyaa gaarummaan lafa gatamanii nama kaasa gaarummaan suuqaa nama baasa gaarummaan ulaagaa malee dirree namaa kenna gaarummaan acabcaabii malee nama muuda gaarummaa qabaadhu gaarummaa waaqayyo bara jiraattutti waaqayyo wajjin jiraadhu waan darbituuf jettee sooliin hin nahin guyyaa dabartuuf jettee buddeen barquuftee dhiiftuuf jettee kaleessa tarii namni mucaan kun shiroo nyaanne ta'a har'a garuu filatee nyaata maaddee irraa siif qophaa'e inni caalu sii qophaa'e
Meenni caalu naa qophaa'eera. Ittasin nu waaqayyotti. Bubbeen yoo bubbise iyyuu wajabeen yoo baay'ate iyyuu caacataan gurra keenyarraa yoo uurse iyyuu nuti waaqayyo jira. Bidiruu nyaatamutti hin galle nuyi. Markaba sammatu miti markabni keenya. Mootii ulfinaa keessa jira. Dhumuuf jennaa jedhamiti gaaficha Yesuus keessa rafeetu jiru dhumuuf jennaa nuuf yaadonni bartootaan yeroo inni ka'e maal ta'edha? Dhaan bishaanichaa qilleensichis gab isa waan hundaa gab godhee si dabarsuu jira. Menaan darbaa dhime? Dabalee dhime? Eessatti gatamte ati? Namas si gate moo? Seexanas si gate moo? Ulaagaa jireenyaa si gate moo? Gaa'ilaa si gate moo? Tajaajilaan gatamte moo? Eeya jirtaa barbaachin ta'a. Barbaachin ta'a. Arraa jalqabee carraan barbaadamu mana kee argata. Carraan barbaadamu jireenya kee argata. Namoota baay'ee Waaqayyo lafaan kaasanaa jira. Namoota humna dhaban. Namoota mogoleen isaanii laafe. Namoota jilbi isaanii isa gargare. Maal akka nama qilleensi jabaatti qilleensi kun kuffisuuf jedhu humni isaanii dadhabe damdamachuu warra dadhaban nan kaasanaa jira. Lolatti baay'ate uursaa wacaacacataa diinaatti baay'ate gabbirraa godheen kaasadha. Yaa Waaqayyo na kaasadha. Mereka kesan olkasa, harga kee kan irratti abidda waameera. Abidda waameera. Abidda waameera. Abidda waameera. Abidda waameera. Harki kee kana booda seexana irratti abidda haa ta'u. Jawwee irratti abidda haa ta'u. Xoqqaa'itti abidda haa ta'u. Moortuutti abidda haa ta'u. Xibaartuutti abidda haa ta'u. Dagaamitti abidda haa ta'u. Ammaa jalqabe waan hundi siin mormu harka kee ol kee kana lafa jirutti daaraa haa ta'u. Okatee mul'atee kan si waraanu kanatti diraasaa isaan beenne kanatti bakka isaan beenne waa'ee kee beeboo badiisaa kan baatume yeroo kana mudhiitta gurtamu jawwichi mudhiitta jetuun jedheen harka keerra kan jiru kanaa booda kallootaa galaafatu sobduun akkasii qabdeen milkaa'in kaabbeseera barruu kee barruu Yesuusiin tuqeera barruu kee barruu abidda satte dhaamaa akka keessa mataa keessa irra kaadhaa. Masan wangeela lallabuun tala tokko fuudhee ba'uu barbaada. Fuudhu tokko sababuma uumee fuudhee ba'uu barbaada. Baafnaan immoo jireenya irratti baay'ee badeera. Ajjeesuu barbaada. Ituu karaa tarkaanfattu miilla ittiin marsiisee miilla oliin maree lafa dhooftee lafee ishee makiinaan caccabsee boocha gadhee gadda gadhee maatii ishee gaddiisuu barbaada. Lamma Waaqayyoo hin qaba. Dhala naataa ragaa dhama furuu gurgurtamutti laabiddiitti dhaqeera. La abiddiitti dhaqeera. Du'ati ishee qopheessite Waaqoo gara keetti deebisee. Xaxiraase la abiddi ishee qabateera. La nan galaafadhaa nyaatamti yeroo dheeraaf yaaliin keenya bakka ga'uu didee bara kana ce'uu qabdu waan ta'eef waggaa sanatti dhuftu kanatti hin baatu. Kanaaf amma humna haareffanneerra afur tokko mancaraadha la Waaqoo isa qabe. Sagalee isheen baattu kanaan wangeelichaan hojii keessan kaayyo keessan ergama keessan diige isinitti deebiseera salphadhaa iddoo ishee caraanaa kottu. Mee ani hin du'adhaa maalu? Jireenyaan na eega jedhe. Jireenyaan na eega dhibee. Ishee tokko immoo dhala ishee harkaa fudhannanii dhalaan doorsisu abjuutti dhaqanii dhalaan doorsisu akkasumattis laphee isheetti dhufee odeessa gabe hidha dhalaan doorsisu mucaan keenduutiitti jedhu dhufanii mee harka keessan garaa keessa irra kaadha ala mucaan keenduutii hin guddattu jedhaniitu doorsisu dhalaan doorsisu laabiddeetti dhaqeera la deemsi bidi maqaa eerta. Fidem basat la yoduka gale nyata daf lamata gubadde gubadu ka bobatu mati gubadu ela tokota basa
tokkota tokkota amma inni lafa kadhadhaas la kadhadha adna kee fiigaa irra shees akka elektirikii adna kee fiigaa irra shees la tokkota ijoollee harkaa funaanna gudootatu itti ramadamee ijoollee harkatti nyaatti la ibiddi waaqaa ishee qabeera gaf ela qabamteetti la sheesus qabamteetti baattee nurraan deemtottani ija keenya Oromoo caabayyaa baattee deemtottan ishee baasa isheen argaaru garuu hin qubne ishee baasa elaa kunaaf tirate isheen kottu bayates kottu ija keenya irra baattee deemtotti baattee deemte malee gooftaan baachise namni dhala uummata jira waaqa kenne abbaa sobaadhaatila daffi guaddanyoonni kee gugubachaa yeroo hojii kee diigamaa yeroo waan ta'eef dabtaa hin dandeessu amma ulfirasa qabe biyyaa kottu maqaa gooftaan caraara kottu humna dhiiga Yesuusii sagalee hundaan iyyaa kottu maqaa Yesuusii so galateef jiru kee kan kai madhaabad gara kottu ol kaase ija kee lamaan ittiin tuqe sadii gaddi mana abbaa koo irratti hin ta'u jedhi saduma dhaabatanii gadda deebisuu barbaadu ilaa jawwichi rukutamaa mala dhaabachuu hin dandeessu jawwichi rukutamaa mala eewu gubachaa gubad gadoodaa kottu caraanaa kottu waaqoo si awwaarradhe qooda mana baasee keessaa boochi ta'u mana kee keessaa boochi ta'aati jawwe kottu gadooda sheejjiin ol taaggallu hin qabnu leenci du'a mo'eetuu jiru kottu gubachaa caraanaa akkuma ishee boossuutti bu'aa kottu akkuma ishee boossuutti bu'aa kottu bu'aa kottu sitti deebi'e baddane bu'aa kottu sitti deebi'e sitti deebi'e maaliif kottu natti mas magayi bu'aa kottu leenca kanaaf galanni malaalaata haleluuyaa namiyallo kottu na sirkaa baasuu beeku sirkaa baase kottu naa jimmiti lolli kee na kottu qasani kottu nun jeeqii darboo kee barbaannu qasani kottu namni si gototu si jiru deemsisiif nama tokkotti akkam buune eeggachaa sobda argaa maarta kottu sila argiteetti qabdini kottu baas abiddee dheera miilliti deemsisi bidi namatti hin buusini ibiddee dheera miillichatti kottu dhiiga baay'ee kottu maqaa waaqayyoon isa jajjera baay'ee kottu naawta ol baasi gubacha inajjeefta indu'a maal mataa laata iddicha abidda iddoo shii malu biti iddoo kottu indu'a waan jedhe birrittabii laatanii bituuftanii meeqa birrichi meeqa eshi kuma dhibba lamaa gadhiiftuu isaan kottu siin laadhaan kuma dhibba lama kottu naa kottu harkicha dhiiga Yesuus natti qabu. Kanuma birriidha elaa birriin keenya kana kanumaan siilaan elaa bobai elaa sirkaa baase jireenya isaa dumbulloo tokko yoo siin kaffalu laachaa dumbulloo tokko elaa hin jiru dhaame Yesuus jira dhaamaalo kan keenyu kaffalee eenyu eeyatti kaffalame dhiigaan kaffalame kan koo hidhi maalo amma abbaa kana humna dhiiga Kiristoosiin atafurri moortota mafurotosha atafurra diinol lola rammallela era
Kana saya ruko pura malah nama poni betul lah. Ella. Canda dah. Ella. Bahasa Ramila sakit hati dia usir. Gana jerat ojo cerita tanah la. Ayam merah. Anak fahir sosai nas dapat. Ang Yesus bakal boleh nas dapat. Ella. Abet. Logom tu. Dia bisa sulit. Sulit. Ay, kau dimanja dia apa macam jadi dapat. Ofi kisah tentang dam. Ofa Yesus berkata nama Yesus tu wajah nama dia. Ika ulica. Daf. Amat desa. Mana makan? Mata. Indo apa sih? Indo nagano. Nagana segala. Sekali kuda saja iji so. Toko. Kalau aja mana ada. Batte madem ti mucha batte. Nama baci battiri. Gubat du cara so kafur buda. Tapi sekali gudan. Itu ngul do salpatuna. Ega. Itu kan bashanna ni ejun siya jamire la gubat do kasam gubat. Sekali gudan cara di pai. Lama. Sadi. Abur. Dia bikin sama ayat dem. Abdi bitani ushe namo. Abdi kagatani. Jipis isani. Ofitarti. Abdi kutati badi tenjeru. Badi edu. Mucang kesi gudak tu atenjera tu tenjeru. Salbatan itu. Abe? Akhirnya? Ada batu raja jamu. Ada batu. Cabir rakenya gerah. Cabi mani? Mucai syekes cabir rakenya gerah. Si masak dia no kamu. Laki ada batu si waya. Ada batu. Anu ayu mau koror batu. Laki masih waya ada batu kan isi jenuh ini. Main ada batu kau ni? Kan isi jenuh ini. Nuk di sini kai isi. Nuk di sini kan. Mal god. Akka berbanding isi kan benda. Akka kau sedikit kita banding berbanding. Di sini kai isi nuk. Wait. Ata bermati. Sabut. Abet. Esargat. Esa. Jadi kafakaran. Mucases, ises, kanan sekabas. Ela tong kaya na bajur tu kuban. Ini budara dafte budati dia bi tong kaya dia bi. Mucas haras bili somser. Ela abda serta bersera. Afura sin terki dangara kaya sadda bo bera makaya. Tidak casera. Jawa kita benda politik kita benda warabe kita benda biasa kita benda dengan. Setiap berasa tadi. Yes. Aman dah tu. Beroko. Hindi tahu tu. Dia tahu. Dia tahu dia. Segala muda saja ni baik. Toko. Segala muda lama. Sadi.
Sabarigo sabagesa. Daf kot ibidda chitte. Mucasheen dandeessa aree taate dandeessa gooftaa kan carraa dibee sagalee guddaa. Mucasheerra haadharra nagaadha mucaa nyaachaa jirtu gadhiisi sagalee guddaa iibay bay keessaa sagalee iibay tokko. Ndaddabu maaliif ndaddabu maal? Ndaddabu si daddabsiisa malee ndaddabu isa daddabne narra sagalee guddaa jarabe. Halo maati maata maalirra gonfoo nargadha gonfoo isaa harka Yesuus keessaa kennamu nargadha. Ala sheetir kaabaaseela garaa mucaa sheetirra bidda kaa'eedha. Elaa garaa daa'ima isheerra bidda kaa'e garaa daa'ima isheerra bidda kaa'e abidda garaa mucaa isheerra bidda kaa'eedha. Elaa sati garaa mucaa ishee keessee nyaatu raammoo kee garaa mucaa ishee ajjeesira. Baay'eessa sagalee mucaa ishee baay'ee baay'eessa sagalee mucaa tokko iibay. Ejjiran dhaggeeffa lama sadii afur sabataan lubbaa keessa. Kas qorichatti nyaachifte sitti deemsa daf keessa caraa dhibee daf qoricha kee keessa gubeera. Elaa caraa dhibee lamatti bashannan tokkotti iddoon kun lamatti bashannan elaa garaa keera elaa qoricha garaa keera elaa du'i kiyaa elaa garaa keera du'i elaa garaa kee qoricha jira du'i maqaa waaqayyoo sabbomaa jedhama hin dhaabdu doo kanaa doo seexanaa miti bicha fixan bai Yesuus hudaa bai Yesuus hudaa daf du'i keessaa bai du'i kee bai kan ishee booshifte kan ishee nyaatte bara ishee kan nyaatte nagaa ishee kan nyaatte kan hundi keessaa sagalee guddaa tokko lama sadii afur sarabbaa keessaa. Ela ishee maguddifata lubbumaan jiraatte mucaa ishee guddifatti jiraatte maguddifatti garaa guutaa caraanisu guddaa sagalee guddaa kaduu dhibbay sagalee guddaa iddoo guddoo awwaala keeti iddoo innaabattu kaa nayyamamu iddoo kun maqoon ati jiru iddoo kun dhorkamaadha dhiiga Yesuustu daangesse gara keetti deebisi abidda dhaasasani waan duu jira waan bineensa duu jira abiddedha waa bitanii gashatan hin du'aati warri kanatti ergame abiddeedha jawweetteedha abiddeedha adalatteedha adurrees hin bitanaante isa kaan nurratti beeku adurree namni nurratti hin beeku jedhanii adurrees bitaniiru adurreef jawwee jira lamaa isheen dhumamu jedha hinduu lamaa isaanii jedha jawweef adurree abiddeedha sadii tokko isaruma du'i abidda sitti nadheera du'i bineensonni kun dabaadu du'a ituu isheen hin galin du'aa eega gibbii sana kee du'aa eega gibbii dhala namaatti galu malee gibbii bineensatti galu miti laa du'aa eewu ela ajjeesaa jira mana boroo teessu tokkon arga mana xiqqoo koi mana jawween dhufeedha geeffadhu mana kee dhufeedha mistiran baasa mana xiqqoo itti eenyuun baru mana xiqqoo achi keessa jawwee jira abiddata sii gadi irratti bu'e amma gaa sagalee guddaa isaa caraan ishee sokke tokko lama sadii afur sabari gautaan namaa sirrii na dhufe caraan dhufe si qabee waaqayyo bineensa sakan keetii warra silatti daballeera mucaan kun immoo kan arraa booda diina keessa malee gwaaddanyaa siniin taatu fira siniin taatu garee siniin taatu dhiiga kiristoosiin maqaa ishees footoo ishees rifeensa mataa ishees daftara ishee in argaa bu'e gubadha maatu jijjiirame maal jijjiirame maal faa jijjiirte ani moofaa godheera dhiiga Yesuustu moofaa godheera dhiiga Yesuustu moofaa godhe abiddedha asatanii xonqaayitti mootuutti
sagalee guddaa sirratti bobeessee rabidda sirra kaa'e rabidda sirratti ajajee rabidda abidda jawwee nyaatu toshituu nyaatu isa hojjette gara keetti deebise ibaara gara keetti deebise inqolaa gara keetti deebise dabtaraa gara keetti deebise sagalee guddaa isa dhiiyyii badhe amma yeroo wayii deemiti sinabboome carane tokko lama sadi afur sagalee guddaa carame keessa baay'ee seenudha galata waaqayyo